ajaa'iba gaaf tokko minci tokko hoteela beekamaa tokko deemee wanta ajaa'ibaa gaafate. Inni gaafates billaa faasii haada akkasuma kutaa 666 gaafate. Yeroo kana hojjettuu hoteelichaa baay'ee rifattee abbaa hoteelichaa yaamte. Abbaan hoteelichaattis dhufee yeroo wanta kana dhaga'u baay'ee tokko rifate. Haa ta'uuti garuu maamila isaa haroo kana hubachiisuu waan hin barbaadiniif wanta inni barbaadu hundaa guutee kenneef. Wanta nama ajaa'ibu kutaa 666 kan dhahamu kutaa abbaa hoteelichaati. Yeroo halkan keessaa naannoo sa'a 8 ga'u kutaa 666 kana keessa xiyya garaagaraa sagalee hin taane akkasuma boo'icha wantoota hedduutu kutaa kana keessa dhagahamaa ture. Yeroo kana abbaan hoteelichaa baay'ee rifatee hirribaa ka'e maaltu maal ta'e jedhee of gaafate. Yeroo kana akka kutaa 666 keessaa iyyi dhagahamaa ture waan beekeef wanta kana ganama gaafachuu qaba jedhee gad deebi'ee rafe. Akkuma jedhe ganama karaa kutaa 666 kana yeroo deemee ilaalu kutaa 666 kana keessa wanti uumame takkaa hin jiru. Kutaa 666 akkuma duraanitti jira. Abbaan hoteelichaas baay'ee ajaa'ibsiifatee tumaan callise. Waggaa itti aanu yeroo lammaffaa sa'a wal fakkaataa guyyaa wal fakkaataa haaluma wal fakkaataa namichi kun deebi'ee wantuma asiin dura gaafate san irra deebi'ee gaafate. Ammas baay'ee rifatanii akkuma duraanitti wanti inni barbaadu hundaa guutanii kennaniif. Yeroo kanas wanti nama barate waan nama hin dhiifneef halkan walakkaa yeroo ga'u iyyichi boo'ichi sagaleen garaagaraa akkuma duraan dhagahamaa ture sirriitti dhaga'e. Ammas abbaan hoteelichaa baay'ee rifate wanta kana ganama dirqama addaan baafachuu qaba jedhee ka'e. Akkuma jedhe kara kutaa sana yeroo deemee kutaa san laalu namichi kutaa kana qabate kutaa kana gadhiisee deemee jira. Garuu ammoo kutaan akkuma duraanitti qulqulluudhaa wanti ta'e hin jiru haaluma duraaniitiin jira jechuudha. Ammas abbaan hoteelichaa baay'ee ajaa'ibsiifateetuma callise. Waggaa sadaffaa guyyaa wal fakkaataa sa'a wal fakkaataa haaluma wal fakkaataa namichi kun dhufee ammas sama duraan gaafataa ture san gaafate. Ammas kan duraanii caala baay'ee rifatanii wanta inni barbaade kana hundaa guutanii kennaniif. Wanti nama barate nama hin dhiistu kutaa kana keessaa ammas kan walakkaa yeroo ga'u kan duraanii caala baay'ee iyyuu akkasuma wanta gurra namaatiif hin tolle irra deebi'ame. Ammas abbaan hoteelichaa wanta kana ganama dirqama namicha kana argee gaafachuu qaba jedhee murteesse. Akkuma jedhe ganama yeroodhaan deemee kara kutaa sanii kutaa itti dhadha'e namichis itti gadi ba'e. Yeroo karaa kutaa keessa ulaalu abbaan hoteelichaa kutaa nagaa qaba. Akkuma duraanitti jira. Amma namicha kanan gaafate abboo jedheen yeroo ati kara hoteela keenyaa kana dhufte kutaa ati amma qabatte kana keessa iyyoota garaagaraa wacoota garaagaraa wanta bu'uura namaaf hin taane tokko dhagaa maaliin jedhee gaafate. Yeroo kana namichis asiif achi laalee hayyee sitti hima jedheen wanta kana garuu akka iccitii qabachuu qabdaa jedheen. Abbaan hoteelichaatis tolee akka iccitii qabadhaa waadaa siif seenaa jedheen hayyee jedheen. Namichis jalqaba irraa kaasee haga dhumaatti wanta raawwatame hundaa itti hime. Ergasii abbaan hoteelichaatis wanta inni itti hime san haga har'aatti osoo nama tokkotti hin himin akka iccitii qabate guyyaa har'aa kanaan ga'ee jira. Gaafa abbaan hoteelichaa iccitii kana nutti himu utis kan isin beeksisnu ta'a. Akkasitti warroota iccitii kana beekuu barbaadan waan jiraniif iccitii kana immoo sheer gootanii namoota iccitii kana beekuu barbaadan biraan eeggattan kabajaa isin gaafanne nagaatti.